baridule Sagale Kitaba. If you wanna gather honey, don't kick over the bucket. Dam baafachu barbaadde taanaan gaagudichan dhiitiin. Bitootessa torba bara 1931 namni Tuugan Crowley jedhamu New York keessatti nama ajjeesuun beekamu barbaacha torban tokko booda laphee dhiibee mana jaallee isaa utuu seenuu argame. Poolisoonni gara 150 ol ta'an karaa irraa fi lafa jalatti marsan. Qawwee isaanii gara mana inni keessa jirutti qabanii sa'aatii 2 oliif dhukaasa itti banan. Naannoon namtichi itti argames qalaa rasaasaatiin guutamee jira. Namoonni 10,000 caalan dhaabbatanii gammachuudhaan waan ta'aa jiru daawwatu. Waan akkanaa kana New York keessatti takka argamee hin beeku. Yakkamaan kun erga qabamee booda Komishinariin Poolisii New York E.P. Malroon namni yakka guddaa akkanaa dalagee seenaa New York keessatti mul'atee hin beeku. Namni akkanaa kun akkamiin laphee dhiibee saalfii tokko malee karaa irra deemare? Yeroo poolisoonni dhukaasa itti banan xalayaa wayii akkas jedhee katabee ture. Ani baay'ee nama garaa laafessa, nama kamiinuu miidhuu nama hin dandeenyedha jedhee barreesse. Garuu guyyaa muraasaan booda utuu jaalallee isaa waliin konkolaataadhaan deemaa jiranii poolisiin tokko itti dhufee eeyyama oofisa konkolaataa akka inni itti agarsiisuuf gaafannaan utuu deebii takka hin kennin shugguxii baafatee poolisii mataarra dha'ee ajjeese. Nama kanatu afaan guutee ani nama gara laafessa, nama kamiinuu miidhuu nama hin dandeenyedha jedhee dubbata. Qoosaa akkamiiti kun amma? Tuugan Crowley yakkamaadha jedhamee adabbiin du'aa itti murtaawe. Gaafa kutaa itti ajjeefamu fuudhamee deemu akkas jedhe. Adabbiin kun waan an namoota ajjeeseef kan natti murtaawe. Lakki waan an ofitti seefi jedhe. Ani bara jireenyaa kootti namoota gammachiisaa gargaaraa fi deeggaraan ture. Garuu bu'aan argadhe namootaan jibbamuudha. Kana kan naan jedhe namticha Ameerikaa Chicaagoo keessatti nama ajjeesuun beekamu tokko ture. Namni kun yakka guddaa waan dalagaa tureef xiqqoollee of hin qeeqne. Yakkamtoota muraasa qofatu namoota badoo akka ta'an amanu. Yakkamtoonni sababa garagaraa dhiyeessanii gochaan isaanii sirrii akka ta'es amansiisuuf yaalanis jiru. Namoonni yakka hamaa dalaganii manneen hidhaa garagaraa keessa jiran yoo gaafatte kan ani nama badaadha siin jedhu argattu. Namoonni aniifate hojii hojjennu wajji jiraannu maal jedhu muuxannoo mirkaneeffadhe keessaa namoonni dogoggora akkamii yoo dalaganillee ofii isaanii of qeequutiin hin gammadan. Kanaaf atis namoota qeequun qabu. Ceephoon ofitti amanamummaa fi kaka'umsa namoota hir'isti. Waliigaltee keessanis ni booressa. Hayyuun saayikooloojii B.F. Skinner jedhamu tokko qarannoo isaatiin akkas jedhee mirkaneesse. Bineensonni yeroo amala badaa agarsiisanii adabaman caalaa yeroo amala gaarii agarsiisanii jajjabeeffaman haala bu'aa qabeessa baratu. Boodarra qorannoon kun namaafis akka hojjetu mirkanaa'e. Namoota adabuudhaan jijjiirama yaadaa fi amalaa itti fufinsa qabu fiduu hin danda'amu. Ogeessi saayikooloojii biraan immoo Hans Selye jedhamu namoonni akka nu jajan akkuma feenu qeeqamuu immoo ni jibbina jedhee dubbate. Qeequun hiriyyoota, miseensota maatii fi hojjettoota keenyaan akka kumatamu hamleen isaanii akka cabuu fi ofitti amanamummaan isaaniis akka hir'atu godha. Kanaaf damma baafachuu barbaadda taanaan gaagurichan dhiitiin. If you wanna gather honey, don't kick over the bucket. Abbango duru jagna, abbango duru jagna.